hawaasa keenya wanti handhaamu uummanni keenya wal jajjabeessutu uummata keenya biraadha. Dhugaa dubbachuuf yuutuubiin kun yuutuubii nama kenna. Yuutuubii nama nu fayyaduuti. Muslimtoonni firummaa caalaa, gandummaa caalaa, qabeenyummaa caalaa waan isaan walitti isaan dhiyeessu qabu. Sun maali? Islaamummaan gandummaa caalaa, firummaa caalaa muslimtoota ofitti walitti dhiyeessa. Muslimni bakka firummaadhaaf kennu caalaa bakka islaamummaadhaaf kennu gurgurta. Rabbiin ayaa keessatti dubbatu ilma namaa kana wanti gosa garaagaraa inni kun ibar, inni kun kan, inni kun arsii, inni kun bakka baddaa gammoojjii booranaa bareentu wanti godheef jedha litaaraf akka wal baratanii wajjin jiraatanii obbolummaa egeree isaanii guutumaa guututti akka jabeessan. Kanaafuu wal jajjabeessa. Abadan wal malee hin qabdan. Eenyuyyuu wal malee nama tokko hin qabdan. Isin malee nama isin jaallatu isin argitan. Wal malee nama wal jabeessu illee hin argitan. Saatii amma jiru kana keessatti namni waan ofii leellisuu jaalatu. Addunyaan har'a keessa jedhu kun addunyaa fakkeessitu. Addunyaa hundumaa isaanii leellisa. Addunyaa afaan mi'ooytu. Waan si ajaa'ibsiisu wanti kijibaa guutuun afaan mi'aawaa siin jedhe dhugaa sitti fakkaata. Waan siin jedhe obboleessa wal jabeessa. Yuutuubii kana jabeeffadha. Yuutuubiin kun dhugatti beekumsa guddaa. Ati nama jalqabu nama beekumsa guddaa qabu tokko yoo taate yuutuubii kana battalumatti subscribe, share, like godhuu dandeenya. Dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif yuutuubiin kun maa qallala dhuruu bakka tura maana. Waan yuutuubiin kun yoo ati ilaaltu ishee irraan dabarsu nama xiqqaa ta'uu qaamaa yoo ati ilaaltu xiqqoo nama qal'aa yoo huccuu ilaaltu nama ta'uu danda'a. Garuu ammoo isheen ilmiin isa keessa jirtu ilmii geejjibni hin baadhanne obboleessa. Sammuun namaa kun beekta akkatti ilaalee xiyyaaraa oomishee akkanatti ilaalee kompiitaruma laala waamee qabatu sanii kaameeraa amma isin waraabaa jirtu kana sammuu namaa ta'u isheen sammuu guddaa qaba jechuudha. Dhaamsii kiyyaan qabu wal jabeessa. Yuutuubii kana subscribe, like, share godhaa. Isin malee nama biraan qabu. Yuutuubiin kun isinuma qaba. Faayidaa tokko ati nama gara fuulduraatti deemu yoo taate yuutuubiin kun si barbaachisa. Ati nama mul'ata qabu yoo taate yuutuubiin Ustaaz Yuusuf Aliyyii si barbaachisa. Nama kaayyoo qabu yoo taate yuutuubiin Sheek Yuusuf Aliyyii si barbaachisa. Nama tokko galmaan gaatuuf wanta tokko galmaan gaatuuf deemu yoo taate yuutuubiin kun si barbaachisa. Duniyaa barbaadda taanaan yuutuubiin kun si barbaachisa. Akhiraa barbaadda taanaanis yuutuubiin kun si barbaachisa. Jireenya waloo yookaan jireenya sona hawaasummaa barbaadda taanaan illee yuutuubiin kun si barbaachisa. Jedhan marratti. Galatoomii artistii Nuuriddin Gazaalii waa hedduu kaaftee baay'ee wallahi gorsa gaariidha. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam jedhan san waa'ee barumsatti wal qabsiisee waa'ee diina amantii islaamaa irraa baratuudhaan wal qabsiisee waan ati dubbatte keessa tokko beekta zabana ammaa kana keessa zabana akiraa jedhan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam namni diinaa qabachuun akka nama barbadaa harkatti qabatee taa'ee barbadaa harkatti qabatee taa'ee hin ulfa. Garuu ajiriin isaa sirriitti guddaadha jedhanii kanaaf waa hedduu kaaftee atillee galatoomii anilleen yaanni kiyyaa kana fakkaata asumaanuu hawaasa keenya guutumaanuu carraa takka gara keetiin deebi'a. Wanni isaanii dhaamuu barbaadu barumsa amantii islaamaa kana akkuma ati amma reef kaafte maaliif namni keenya zabana ammaa kana gubbaa nama laata keessa namaa kana keessa maaltu jiraa hin hubatu. Akkuma Oromoon jedhu san keessa namaan beektuun keessa qabattee nama laatti. Maaliif keessa hin beektu akka ati isa xayyaftuun beeku burcuqqoo keessa qabattee sii fide jechuudha. Akkamitti keessaa dhuunfamee bishaan waan inni sii fide. Kanaaf namni keessa madaala keessa isaa jiru dandeettii keessa isaa jiru wal madaaluun barbaachisaadha. Gubbaa wallaaluun hin barbaachisu. Gara keetitti deebi'aa dhaamsa macarrashaa sagantaan keenya sa'aatillee waan deemaa jiruuf macarrashaa irratti waan ummatuma keenya guutuuf waan dhaamtu yoo qabaatte itti deebita yookaan nagaatti asumaan gama kiyyaan kabajamoo ummata islaamaa dhaggeeffattoonni keenya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Hanga qophii birootti walitti deebinutti nagaattiin isiniin jedha. Gabaabinatti dhaamsi annuma irratti qabu wal jabeessaa jajjabaadha. Wal malee hin qabdani. Barnoota amantaa islaamaa irratti jabaadha. Barnoota kanaan malee akhiratti milkaa'uu hin danda'amu. Duniyaatti barnoota kanaan malee hin danda'amu. Qura'aanni wanta addunyaan tun barbaaddu hundi of keessaa qaba. Garuu ammoo qura'aanuma barachuudha. Hadiisa barachuudhaaf yuutuubii Sheek Yuusuf barbaaddanii akka soqattanii sabskiraayib, laayik, sheer gootan abdii guddaa isinirraa qabna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.